Please Nuta our do berjetan. Please Nuta our do berjetan. Galatoma. Guyyaa addaa kana sagantaa galatoomaa turii sababa godhuun waamichoo simannaa manguddoota kennaa yoota kennaa qaqqaalii nu keessatti argaman sagantaa kana geggeessuuf fireenaa kennameef kabajaa guddaatu natti dhaga'ama. Hayyoonni keenyas baga haala keessa jirtan hamma hundaa keessa xumartanii baatanii ummata keessan kan isin jaalatu hawaasa keenya kan isin jaalatu kabeettan kan isin beeku judditti guyyaa addaa nagaan baga ol agarree jedhe. Uummanni Poortilaandis bara isaan hidhaman irraa jalqabdanii abbootiin haawwoleen dargaggoon qeerroon ganamaaf galgala waldaa amantaatitti masgiida akkasuma mana keessanitti horii jilbiiffattanii guyyaa addaa kana arguuf hoggootii lamaan darbe kaboontan kasoomtan kasagaddan baga waan isin jalaa dhaga'ee guyyaa addaa kanaan isin ga'e isiniin jedha. Kanatti aansinee akkuma aadaa keenyaatti haawwoleen teenna namni sadii garana affeera Maazar adde Abarraash Korroso akkasumaan adde Raadiyaa Tusee akkasumaan adde Zaaraa Sheekaa afoo kanatti as dhuftanii hayyoota keenya akka nu dhandhamsiiftan kabajaan isin gaafannaa. Hamileen naa simadhame yeroo tokko. Hamileen naa simadha. Akkasumaan ammoo abbootiin amantaatiin manguddoonni keenya kan maqaan keessan dha'u warri hawaasa keenyaa didhigootan jajjaboon afoo kanatti as nu baatanii akka isaan dhandhamsiisaniif eegdanii achiin boodatti isinillee eebbaan akka keessummoota keenya nu simattan isin gaafannaa. Isaan duraa Faazar Gobayyee Badhaasoo akkana nu ba'aa afoo kana nu dhaabadhaa jenna. Akkasumaan Pastor Taggaa akkana nu ba'a. Akkasumaan Shebbaar akkana nu ba'i. Akkasumaan manguddoo Obbo Abdallaa Watticha akkana nu ba'a. Akkasumaan Obbo Goobanaa Adem akkana nu ba'a. Akkasumaan Pirezidaantii keenya kan duraanii Obbo Wandimmoo Caakoo akkana nu ba'a. Galanni ulfinni Waaqaa haa ta'u waan baga hiree kanaanillee isin ga'e baga nullee akka uduu jirru waa'ee keessan arginu adhaan nu ga'e. Eleeffachaa warri mana keessa jirtanillee. Ammallee haatteellee rabbiin harka jirtu durallee rabbummaa isiin nu ga'e. Ammallee rabbiin guddaa nu kadhadha. Ammallee waan isaan deemaniifis waan Oromoo rakkattuufis akka rabbi nu hiiku akka rabbi nu badhaasu bakka maratti Oromoo wal haa taatu wal ta'ii kana rabbi fiixan nu haa baasu. Daa'imni illee xiqqallee guddallee ijaarraa warraa haafan jedhaati du'aayii itti nu godha. Tartee miidhaas illee du'aayii jabeessaa itti nu godha. Rabbiin nu kadhadha. Rabbi kan xiqqaa guddallee rabbiin nu kadhadha. Alhamdulillah baga ijaan isaa dhagale baga baata baga rabbi isin gahe. Anggap. Untuk pos. yeroo kana uleetiin sirnya dhandhamsiisaa irra jiranii hayyoota keenya dhandhamsiisaa jiranii daqiiqaa gabaabduun booda gara pirogiraama keenyaatti dhufnaa eega manguddoonni eebba godhaniin booda nu eegaa jenna.
elelfadhaa malee warri haawwalee akka mana keessa jirtan. Okay, so okay, I'm gonna go. Kalau ada kalau kita. Kalau Toma hawwati kenna amileen kennaafi akkuma hayyoota kenna simanne keessummoota biraallee jajjaboo kan isaan fakkaatan as keessaa qabna. Isaanis obbo Eeliyaas Ibsaa nu keessa jiranii keessummaa kennaame amilee guddaadhaan nu simadha. Akkasuma obbo Muhammad Abduushis nu keessa jiranii isaanillee warra OMN duuba qaaba OMN laafatallee warra mataa ol qabu isaanillee mee amilee gaarii naa kennaafi. Akkasumaan warra hawaasa Siyaatilii irraa obbo Abduu Goobanee as keessa jiranii isaaniif illee amilee guddaan nu kenna. Obbo Abdulaziz akkasumaan hawaasa Siyaatilii irraa keessummaa kenna warra kabajjee waliin dhufe. Akkasumaan illee OMN duuba warra dhaabatu yeroo hundaayyuu isaaniif illee mee amilee gaarii nu kenna. Kana jedhee manguddoonni kenna kan waafoo dhaabatan sagantaa ittaanu isaantu fudhataa eebba nuu godhanii obsaan nu caqasaa jennaa. Faazariif maayikiroofoonii naa kenni. Thank you. Saba kenna waaqa kenna. Warra darbee waggaa lamaan waggaa dukkanaaf. Kan beellee dukkana nutti buusee isa irratti illee akkuma beektanii jannoonni kenna. Lafa jalatti hidhamanii waan nyaannu achitti eegee kan isin dhufe waaqaa galata galchina. Waaqa deeqii kana nuu buje galanni guddaan isa haa ga'u jedha. Waan walumaan gaafuu karoora qaba. Hidhamuu duwwaa utuu hin taane jireenya keenyallee saba keenyaaf jedhanii jireenya keenyallee nutti hadhaa'e jedhanii nyaataa iddoo jedhanii haga ji'a tokko akka turan hin beekne. Kanarratti illee waan nyaamura isaatiin isaan geggeessee waan karoora waan qabu. Karoora isinii qaba jedhee akkuma waan inni dubbatu. Ammallee hunda keenya waan karoora qaba. Karoora isaanii qabu. Karoora isaan saba isaaniitii qaban. Waan ifiidhaan akka nu baasu mee waaqa akka dhannoo yaa waan ana waaqa dhugaamee kontuu shaqadhannaa kontuudhaan akka dhannoo argamu. Nullee fayyiftee saba fayyaa qabu gootee akkasuma jannoota keenyallee foon keenyallee gooftaa nagaan nu eegdee balaa biyya lafaatitti balaa keessattuu saba keenya irratti keessa nu hambiftee irraa nu hambiftee kunoo fuuldura kan keetti dheeffannaa gooftaa galata nurraa fudhatu. Ammallee pirogiraamii anu ati nu gaggeessi nagaan nu bulchu si kadhanna maqaan keessa naasuusitti. Ameen. Maqaa Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Guddifnee Waaqayyoon galateeffannaa. Waaqa guyyaa har'aan nu argisiise hayyoota yeroo dheeraadhaaf mana hidhaatti mana dabaatti darbatamanii turan Waaqayyo hiikee du'a isaan oolchee gidduu keenya akka isaan jiraatan waan godheef mi'aal tokko waan harka keessa rukutaa Waaqayyoof galata galchaa. Ulfinni guddinni ho'umaan kan Waaqayyooti. Aangoon guddinni hundumtuu kan Waaqa keenyaati. Irra deebi'aa Waaqayyoof galata galchaa Waaqayyoof. Ulfinniif guddinni aangoon gooftummaan siif haa ta'u. Abbaa keenya, Waaqa keenya, uumaa keenya guyyaa har'aa kana waan ijaan nu argisiifteef warra hidhaman akka isaan hiikaman gootee yaa Waaqayyo gidduu keenyatti argamanii walgahii tasgabbaa nagaa biyya keenyaaf saba keenyaaf yaa Waaqayyo wal nu argisiiftee yeroo marii gaarii yeroo walgahii yeroo walitti qabama gaarii
argisiifteef galanni siif haa ta'u. Ulfinni hundumtuu siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo hayyoota gidduu keenya jiran kanas eebbisi. Walgayii keenya eebbisi. Walitti qabama keenya eebbisi. Gurguddoota, xinnayyoota, dubartoota, abboota, ola deemtota gidduu keenya jiran hundumaa eebbisi. Biyya keenya biyya nagaa, biyya tasgabbii nuuf taasisi. Hamaaf hamtuu nu oolchi. Nagaan baanee akka dhufnee nagaan baanee akka galluuf nu gargaari. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti sadan Waaqayyo tokkoon ameen. Harka keenya walitti rukunnee ammallee Waaqayyoof galata. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Obboleeyyan kiyya duraan dursee obboleeyyan keenya obbo Waqaa fi obbo Juhaar Muhammad baga Rabbii maniidhaatiin nu baasee ja'anii akkasumas itti aansee obboleeyyan keenya warra lafa fagoo Eliyaas Ibsaatii fi Mahamad Abdoshfaa warra lafa fagoo dhufanii gartee asirratti jiran galatoomaan isaanii jaalluwan itti aansuudhaan alhamdulillahi rabbil aalamiin summa alhamdulillahi rabbil aalamiin Rabbii Nabiyallah Yusuf amata torba mana hidhaatti hidhee badii takka maletti amma torba hidhamee eega amma torba hidhamee mana hidhaatti bahee badii malee kan hidhame mootichi hootu bahii gisee janii mana hidhaatti bahuu jagarte maaliif hin baane jennaan amma torba waan itti hidhame naafi maalaa jeen dura deemaniiti maaliif Yusuf amma torba hidhamee jedhii wal gaafatan jaartiin mootichaa dhufteeti الآن حساسا حق ويتكرتي أنا نقولي فبيه موتي نبي الله يسوع نمبر باني أنا يسمى باني بدي تكتو منيرا كباساتي دوبا करते हो जो बड़ी तक का माने महिला की बे मोती बीएसा नहीं थे हां बीएसा पुल नबी अल्लाह इस इसाले वरा का करते बीएसा पुल रब बिहा करू वरा करते जुल्म निमल है नमनी पानी वरा ज्ञान करते बीएसा ले पुल रब बिहा करू और बड़े के नबी रखे जो चोल रब्बी आवाज आमीन जो चोल करते रब्बी नियत जरत माबूदू आमीन और बड़े सही न कमाल इब्रो खलियो तरदुए इसी चुप्ती का दुआएं को तभी मिश्रण आवर बात हुआ और बड़े सगाई ना आपका जो हिसाब बेहद हुआ जे इना लुकु साहब खाने करते गार गले वरे गमे रब्बी जन्नत आगनु रब्बी जो दुर्दों से आगनु अब आमिजा अब रब्बी आगनु वल्लाह तो अजाई बात दे करते कमाल रब्बी जन्नत दुर्दों से रब्बी आगनु रब्बी से नामल कैसु दियाते से रब्बी से नागुदु रब्बी करते रात न फिदियो बढ़िया कहीं नुगर से देखूं दियाते से रब्बी से नागुदु रब्बी नो आगे जानजू वाला ज़ालिका बिहक सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अज़ीज़ या करीम या अल्लाह waan nama kennan namarraa fuudhuu wama jirtu an armaan dura akka oromootitti walgayii oromoo irra dhufee hin eebbisu hin abaara malee jedhee akka ammoo akka nabaarre waan na godhu taas jira rabbiin guddaan qarriffaa diinaa haga dheeratu beeku qarriffaan diinaa qarriffaalee caqeerransaa ta'a rabbiin bagaqee ilkaan dheeraa diinaa san jalaa baga rabbiin isin baasu akka dhootani rabbiin baga nu gammachiisa oromoon akka oromootitti nun ummata tokko diinatu karaa nu caccabsee adda nu facaasa Ya Rabbi ammallee tokko nu godhi. Ameen. Afaan wal nu beeksisi. Ameen. Nama nu eebaru faana nu deemsisi. Ameen. Eebaraa kennatti karaa qajeelchi. Ameen. Ka eebaramullee yoo karaa irraa godhe yaa Rabbi jabaalsii karaa irra nu deebisi. Ameen. Jiraan gorgotu. Diina hiddaan buqibnaa yoo dadhabne ilmaan teenne itti guddifnaa jechuudha. Ani karaa kiyyaan itti guddiseera, namni baay'een itti guddisneera. Ijoolleen teennallee ilmaan ofii itti guddiftu, ilmaan isinlee ilmaan ofii itti guddiftu eenna. Durraa haa dhaabatu. Rabbi durraa haa cabsu. Haa injifannu. Tokkummaan humnaa hundumuu haa kennu. Guddaan afaan wal beeku, afaan wal
نابيسي كاكا بقلا غربا كاكا جوار محمد كلا oromo maranu hagod kadu al sudan kahida al sudan kakka namati namunti fi amanu kakka na kandi ya rabbi norsis ya rabbi min kanu dawat ya rabbi kan fitu fi dababa suman jira inu maragara ati afan nurakan biyati sanille ani nukusa hekina era usuninje am atami jirate nanjetan aile sillase un ingabas aile sillase un kachabe dakimbe wayane lembe Abi video itu madawate ufa wayale sanidembe kana mara kesat biyatena nagan namu to kochi galatu gadi baye galatu ata gabbani galun indio ya rabbi kagalun do at galun rado amin ini jifanna Kene kana gante afu kana pe yang sagu kiyat terwa kala te fatta adem sagala to ma uftani abu bakran abu jawan bagawan itu orang lesna pise bagaji jukena gamtan bagai akhirat amana nama toko baco ulfata amana nama dawa baco ulfata amana nama milora jatawa baco ammo sancara ulfata amana kune amana kana siditio kendu sidit argu fakka kumartino manafidit kum boya wa kalata kum wanda dawn simpran abata kum kala ba iyata abson di polinde gudorinde wali adamte asalisini akatinati batam asibot wali agar tomu ka jecho barbadu umat kana galatum fatso barbada asu targamu ko fatum sai kara dan dati wa kala choninde humnaninde kara bifanta dati namu galya to matafiti kaba galya to fumata disen kab dele bajara sani ke tanga इसलिए ब्रांड हाफिना ब्रांड आबादना अंदर सिखानियो तिगरानी बिया कुल लोफ्तु बिया लगा बिया हिना हिंदुल बिया लूटिन जिला गरान जिलानी करसिनी सोबत काफी इसानस कने हुआ तनी अनसरत आबा वहां पे सिलोल लिखा चला doain guramte jirti yumra de debu tate bane wanne amba jenu jaraki nakana uga salin dabrane nafse isanin argine jinne mata kinna keessatti yaanne beeynu garuu dandeettii rabbiitiin har'a guyyaa akkanaa kan isaan arguun kenna isinuu ka ilaalcha nama kanaan ol wanni nama gammachiisu hin jiru fuula namaa yoo ilaalan kun gammachuu guddaa gammachuu tan ammallee rabbiin akkanumatti akka itti nuu daddabalu ka godhuu dandeenyu yoo tokkummaan wal qabannee dhaabannee akka amma dhufnee wal bira dhaabannu kanatti gara fuuldurallee jara keenya kana wajjin dhaabannee odoo gara addaan yaada keenya waan nuun jenne ammas akkuma dhageettan yaada gara garaatu deemaa jira taanin goora kumatu keessa beeka garuu kun diinni akkanumatti saba Oromoo gara garatti addaan diigee nyaatuuf ka qophaa'e malee ka fiixa nu baasu miti waan jiru kana hunda laallee keessaa hubannee waan uummata Oromooti tolu keessaa fudhatu nurra jiraata tokkummaa haa cibsinu wal haa gaafannu walitti haa dhufnu haa jajjabaannu wal haa jabeessinu yoo akkas taane diina jalaa baane yookaan gara garatti diinni adduma addaan nu babbaasee diinni nyaata jedha galatoomaa kanumaa jala kennan dhimma galftan jedhan. Manguddoonni keenya bakka irraa kaatanitti nu deebi'aa yeroo tokko mee hamee nu himanna. Kanatti aansinee dubartiin Poortilaandii waan jedha wayii qabanii kanaafuu aadde Amaanee Mahammad Betteraa kanatti affeera.
biar kami dekat macam-macam lagi. Jirtu jennaga akka gooni kenna jirtu ana muummallee jedhu dubartoonni Poorlaandi kennaa gootota kennaa qabanii kennaa san kan nuu kennani addee Dinqituu Muddaa fi addee Dureetti gara dhufan kabajaadhaan naasiwadhaa. Kennaa kana yoo kenninu haala yeroo keessa jirtu laallee qabsoon hagam hadhooftu akka ta'e agaraa hiniini dhaamsaa fi ka jedhu kan kabajamoo kenna. Yes. iPhone, the latest version, Apple iPhone 13 Pro Max. Kambramo Apple waliin deema waan ta'eef teknoolojii illee haa fayyadaman yoo nama guddaallee ta'an jennee harka naadhaa fi please kanaaf walii hidhatanii itti fayyadamanii sa'aatis yeroos laallachaa. Thank you. Kan itti aanu kennaa kan nuu kennitu addee Dinqituudha. Kabajamoo obbo Jawaariif nuu kennan. Kabajamoo maaliif akka jabeettani silaa anaa gadi mataa waan adiitti ta'eef I have to respect. Isinis nuu banaa. Dase waluma fakkaata nuti isaan lachuu nuuf jecha qabsaanii nuuf jecha qabsoo hadhaawaa godhanii waan wal fakkaatu. Ililfadhaa. Bulloonis argateera. Kana booda dhaamsa gabaabaa waa'ee kennaa kana keessattuu Apple Watch maal akka ta'e gabaabsitee addee Dinqituun dhaamsa isaaniif dabarsiti. Hangama kiyyaan nagaatti ulfaadhaa isiniin jira. Baay'ee galatooma qaraa kana waan naaf kennitanii fi akkanatti nama baay'ee tursiisee irraa dandeettii qabu garuu bakka dubartii bu'ee dhaamsa tokko jaarsi callaan dhaamatu dhiirri callaan dhaamatu dubartiin illee dhaamatti. Aadaa Oromoo keessatti dubartiin kabajaa guddaa qabdi. Yeroo roobni roobuu jiru ateetee qabattee baatee roobnillee roobee dhageenyee argineellee beennaa. Yeroo namni ajjeechaa wal barbaadu yoo dubartiin gadi baatee himattee ajjeechaa sanirraa illee aadaa san keessa jira. Nullee kanarra dhaabannee dubartiin Poortlaand
kennaa keessattuu ka sa'aatii irratti ergaa kennaa osoo hin taane ergaaf gasba'ee jira. Nafxanyaan waggaa lamaa waggaa sadii waggaa afur maraa sa'aatuu eenyaan hojisee eenyaan hojjedhaan dharaan kijibaan nu dhaadataa baatu. Nu ammoo dhugaarra hundoofneet yeroon Oromoon cunqursaa jalaa bahu yeroo boo'ichiniif roorroon irraa dhaabatu biyyaa ari'amuun mana hidhaatiin dhumachuun karaa irratti mirga ofii dhabee biyya lafaarraa bahee gara biyya ambaa uduu deemu karaa irraa dhumachuun yeroon isaa amma. Yeroon isaa amma. Yeroo sa'aatii kana kennu obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqala Garbaa uummanni Oromoo ijji isaanii gara keessa hin jiran. Walirra dhaabni siyaasaa walirra dhaabachuun dhaabatu amma. Hooggantoonni walirra dhaabachuun yeroon dhaabatan amma. Yeroon Oromiyaan hojjaan ol dhaabatee uummanni nagaan boqotu yeroon isaa amma. Kanaaf keessi keenya bobaa keessi keenya gaddaa adaraa dhaamanna. Yeroo adaraa kana dhaabannu dubartii Poortilaan osoo callaa osoo hin ta'in dubartiin addunyaa irra jirtu hunduu adaraa isinin dhaamatan. Guyyaa sadiin booda obbo Baqqala Garbaa seeta kam akka ta'e hin beeku waa dubbatanii jiran. Yeroon qabsoon jalqabu amma. Kanaaf nullee kanarra dhaabannee boo'ichi roorroon biyya ari'amuun hidhamuun wal ajjeesuun underline wal ajjeesuun Oromoon Oromoo wal ajjeesu kun yeroo dhaabatu amma haa ta'u wal dandeettanii wal baadhatanii biyyi tun uummanni kun barra nagaan dhaabbatee biyya ofiiti nagaan balee galu yeroon isaa amma nuuf haa ta'u. Galatooma dhaamadheerallee bu'eerallee. Galatoomni adda dinqitu namoota biratti darbee jira. Sagantaa isaan hin deemneen dura reerwan amaan yookaan immoo maaliif jedhamee namni beekamu taasisa asirri isaan beekanii nu keessa jiraamee hamilee gaarii naa kennaafi. Waan biraa isinii jedhu mucamsaatti isaan isinii jedha akkasuma walii kenna, okay? Ulfaadha sagantaan keenya kan itti aanu obbo Raabsoo Kalama obboleessi keenya kana aanee taa'u kun board executive committee Shermaanii dubbii baniinsa walgeettii guyyaadhaan godhani obbo Raabsoon illee hamileen asitti nasimadha. Galatoomni obboleessa keenya Muhammad dubbiin nama baay'ee na dura dubbate dhumarratti waan jedhan mara fedhaniiti maaf akka gara duubaan hambisan hin beeku dura ta'aa koominiitii ta'e silaallafanii na kennuu qaban ture haa ta'u garuu ani guddallee qaabu obboleeyyan keenya baga nagaan dhuftan isiniin jedhan mallee irra deebi'ee baga waan diina irraa isin hambise maqaa koominiitii Poortilaandi yookaan Oregaanii guutuutti waan bakka Oromoo akka Oromootti bakka buutaniiti waan uummata keenyaaf godhuuf cunqurfamaa isin keessa turtan maraafuu galatoomaa isiniin jedhe. Galatoomaa nuun jechuuf karaa dheeraa deemtanii dhuftaniittan isinii miti ka galatoomaa nuun jechuu qabu. Nu uummata biyya kana ciisee bulee nyaatee quufee ijoollee keenya waliin hennaa barbaanne taphannee akka miidhagoolee garre. Isin maatii keessa bineensa jala galtanii
firoottan keessan bineensa jala gattaniiti ofiitii miti qabsooftan nu baqannee biyya alaa jirra oduu baqattan akka keennatti qooftanii baratanii jirtan obbo Baqqalaa yuunivarsiitii biyya kanaa keessatti kadhataniif horii kana hin jenne horii kennaniif barsiisuu danda'an garuu qabsoo filatan qabsoo uummata keenyaa waan umurii keessa sinaa'ee dheeressu ammallee akkuma asiin duratti jiru keessan uummata keenyaaf mormaa baatan I have no doubt haga nafsee keessan jirullee akka uummata keenyaaf qabsooftan galatoomaa isin jechuu barbaada. Jawaarillee akkasuma. Maal jechuu barbaada? Yuunivarsiitii tapha biyya Ameerikaa keessatti barate qabsoo Oromoo dhiibee dhugumaan isin jedha gaafa inni Finfinnee jedha akka jarraa ta'e Finfinnee ture biyyi sun bilisoomteetu si'aa ture hoggaa baay'ee duuba deebine garuu dhiibdee achiin geetteetti akka koominiitii kanaa kaleessaa sun bakkaan hin baane akkasumatti tooftaan illee jijjiiramuu qaba diinillee akka bal'inaa saniiti garuu dhaamsi ani hin jedhu akkasuman nu jabaadhu waan jabeenya san si haa kennu galatoomaa isin jedhu. Obboleessa kiyya maajikii baay'ee beekaa kubbaa irraa waggaa dheeraa wal dhiibaa baaneerra wanti ati godhaa turte andarmaanii ta'uu qabu baay'ee meesejii guddaa akka ta'ee hennaa baatee jettee dhiiftee fiiddee galuu dandeessa ture garuu hin galu oduu isaan mana hidhaa jiran oduu uummanni keenya mana hidhaatti dhumatan jettee qabsoo turte siinillee galatoom jechuu barbaadu. Maajikiin namni baay'een beekuu dhabuu dandeettanii garuu hennaa Yuusuf asin jiru garuu Yuusuf illee akkasuma isa waliin ture. Oromiyaa keessatti qaccee namni nanne asii deemee siyaasa irraa deemee ijoollee kubbaa taphachiisaa ture. Now many people know that. Namni baay'een illee akkasii godhu. Hundee ofii ga'e fagaattullee dhaqee ijoollee waliin ijoollee guddisuu irra hojjaa ture. Ammallee waan si haa gargaaru akka waan sanniin illee fiixaan illee baatu asitti illee aanoo koominiitii asii siyaasni keessaa kan deemtu waan baay'ee hojjaa turte galatoomsi jechuu barbaada. Akkasuma keessummoonni keenya kuuwwan illee immoo Abdoosh Abdulaziz obboleewwan keenya maqaa isaanii illee raabsataa jira dhiifamaa maayikii afoo baanii maqaa nama waamoonni meeshaa miti. Elias illee biizaan kadhatee kenne kadhatuuftu jedhanii ture. Harkuma tanaaf si kenna hoota nan dhumne lamuu deebitee dhuftu jedhanii ture. Inni illee sahara guuttatee dhufeera welcome galatoomaa isiniin jedha. Obboleessa kan abduu gogan illee thank you. Deebi'ee ammoo koominiitii kiyyaaf koominiitii waliiganii hin bareedanii mee harka ofiidhaa. Nu wanti wal gaafachuu qabnu qabsoo keessatti bu'aan keenya maali akka koominiitiitti of gaafachuu qabnu nu maal godhaadha nu martinuu namni baay'ee as keessa jira
waan ni dandeettii adda addaa nu kenneera. Dandeettii adda addaa waan nu kana itti fayyadamaarra ummata keenya kornagi oromiyaa mara du'aa jiran. Ummata keenya bira dhaabachuuf maal godhaara? Akkana nuu bareednee yaanee dhumnee jennu ummata keenya Oromoo ka afoora jiran gaafii gaafachuu dandeenya. Akkaantabilii godhuu dandeenya. Hojiin keenya dhufaa harka dhaabaluu miti. Dhufaa gadhoofneef sani akka bakka inni arguu qabna. Waan tokko sinsinnaa taane consistency haa qabaannu. Wanti mudhanne san hennaa tokko ol ka'aa hennaa tokko gabu'aa oduun taane baalansii haa taana. Olillee kaatanii hamilee illee guddiftanii fageessinaa balance yoo san uurullee ga'uu dandeenya. Waamicha baay'ee isinii goonu koota community keenya haa jabeessinee ijaarru. Nu hoo community asitti hin qabaanne ofillee gargaarree dandee ummata keenyallee biyya keenyaa rakkoo keessa jirullee gargaarree dandeenya. Kanaafuu galatoomaa isiniin jedha. Dhumarratti wanti ani jechuu barbaadu hennaa ammaa kana namni keenya akka Oromootitti yaadni keenya olii gafaffaca'eera. Ana obbo Baqqalaan illee obbo Jawaariin illee nu afoo jirtan akka individuaalitiin ta'ee akka organizaashiniititti illee ummata keenya waliin fiduuf maal godhaattan? Ummanni keenya waliin tooroo dhumne wanti nu godhuu dandeenyu walitti hin jiru. Wala national dialogue ta'ee waan biraa ta'ee nu wal qabaachuu qabna akka Oromootitti. Kana irratti kaayoon keessan maali? Akkami waan kana mataa keenya ka walii gafaffaca'e kana gara tokko deebisuu yaada qabdan. Kana isin gaafadhaa akka communitytitti akka kiyya waliin hin taane. Maaf hojjettan mataa nama baay'ee keessa wanti guddaan jiru kana. Dhiifama anna maqaa qallee dheeressuu miti dheeresse galatoomaa isiniin jedha. Bal'inaan jedhanii akka mana meelaan fakkaatan. Brother, hojii si kenna dagartee ta'aarta garuu akkasumas sileessa yeroo ammaa kana ammallee obboleessa kiyya asitti affeeree inni ammoo keessummaa biraa affeera. Hameen ajennaa biyye. Kan ennaa baay'inaaf naannoo maayikeetitti illee dhiyaachuu guddan jaalanne hennaa guddisee fudhadhe jedheeti ariifadhee lite amma hennaa kana obboleessa kiyya Marruu Badhaasoo asii waama board chair. Akkam jirtu baga nagaa jiraattanii isin hundumtinuu hin bareeddanii keessummoota keenya baga nagaa dhuftan jennaanii isin hundumtinuu waan baay'ee haasoftanii
ammaa kana ammoo hennaan ka isaaniiti nuu ka dhufnee baay'een kenna isaan dhageeffachuuf waan ta'eef ammaa tana obboleessa kenna hangafa kenna obbo Baqqalaa Garbaa qajeelfama naa kennanii nama baay'ee enerjii guddaa qabutu duraan deema jedhaniiti obbo Jawaariin asitti affeeraa harka ho'aa naa kennaafi. Jaalsi kun fanjiin haa toosisaa agartu. Yeroo mara kan dura haasoo godha. Warra gannagaa jirtani. Fayyumaami. Bizinesni akkam? Morkiin siyaatirii wajji qabdan tokko immoo akkami ho'e fakkaata. Kallee harri wayii itti gootanii itti roobsitanii roobamti kallee duumessi har'a immoo aduun dhiisa warra siyaatirii kanallee garaa ittiin jabaatina. It's really wonderful to come back here. Ummata gaarii ummata du'aayiiti ummanni kun. Hedduu rabbi nu kadhachaa turtaniidha. Dur irraa yeroo as dhufnu du'aayin asii gootantu it sticks to my mind. Kanaaf du'aayin nu gootaniif kan gargaartan maraaf hedduu galatooma. I'm very happy to be here. I'm very grateful. Nagamu? Nagamu? Nagama? Buna takittiin dhugeettiin dabaloo dittan. Akkuma jiru. Wanni anjee galatooma ulfaadhaa. Kadhufne isin galateeffachuu fi keessattuu biyya manguddoon baay'ee keessa jirtu biyya du'aayii biyya waaqa namaa kadhatanii hedduu waaqa nu kadhataa akka turtan isin keessa bakka bu'oonni mana hidhallee dhufanii eega baanes dhufanii nutti himanii jiranii baga waayini isin dhaga'ee akka ijaan wal agarru nu godhee waaqaafis isiniifis galata galchuu dhufnee galatoomaa jechuun barbaada. Nama adda baasanii galateeffachuun ulfaata garuu taphee bira darbuun barbaadu. Not for what he did for us, that's friendship. For two things waa lama ta'e. Tokkoffaa daa'ima isaa osoo dhalatiin bira deeme eeganoo hidhaa baanee maaqabni ka'ee booda deengadda arge jechuudha. His first born, at least an argeen bira deeme. He was not able to do it. For nothing else. Akka jarri jedhu, you know my business partner. Garuu business partner jedhanii qabeenya inni achi qabu hunda firiizii godhanii san qofa osoo hin ta'in maatii isaa daa'imman isaa haadha warraa isaa akka hin argine irraa tursiisanii maqaa warra akkasi godheetiin haadha warraa keetiif daa'ima keetiif nu gaafachuun barbaada. Galatoom yaa jedhaan taneedhaan. Waliigalatti gaa yeroo haasa'uun nama dhibu keessa jirra. Hoggaa baatii dheeraa callifnee hidhaa baanee haasa'e dura booneen tarii waan isin eegin waa'ee qabsoota haasa'an cabsii iddoo isiitti haasa'an dhugaa jettan waa'ee nagaan haasa'uu eegale. Jaaladheeti miti. Our country and our people are going through the most difficult time in history. Kagarraa ta'e waggaa afran ta'e mitiin kagara waggaa afran dhufu deemu akka malee waan nu sodaachisuufi. Guyyumarraa kana hawaa galaanetti namoonni hedduu miskiinni beelli wallorraa buqqaase jaalli kiyya Baqqalaan fa'aa qubachiisa miskiina
fixan jechuudha. Torbaan tokko immoo naannoo Gimbiitti torbaan tokko dura fixan. Kadhume qofaami kana gaddisiisaa jiru. Wanni akkan waan sagalee gabbuufadhee dubbadhu akka sheekaa fi qeesitti nama siyaasaa ta'uu dhiisee dubbadhuuf we are entering a fundamentally different situation biisanitti. Hunda dura ummata keenya kadhumaa jiru kana Rabbi rahmataa godhuuf. Warra fixaa jiru immoo badirraa hambisu. Garuu what is really happening biyya sanitti kajoolaaluun barbaachisaadha. Biyya sanitti dogongoroota waggoota afran dabre kana godhamee fi seenaa dheeraadhaan walitti tuulamee the state is decaying. Amma yoo agartanii nullee ibsa obaafnu akka paartiitti warri biraas ibsa obaasu nageenya uummataa eegsisuun dirqama mootummaatii jedhan. Dhugaadha dirqama mootummaati. But is the state able, is this state really able to provide security? I don't believe so. I think mootummaan Itoophiyaa the Ethiopian state, no government in the state in Ethiopia, akka malee dhikkee ta'ee caccabuu isaa irraa kan ka'e haala hamaa uumee jira. Maaltu uumamaa jira? Sababa nageenyi hammaatu irraa kan ka'e qaamni wal lolus baay'isaa jira. Qaamni wal lolchiisus baay'ataa deemaa jiru biyya keessatti. Local actors, entrepreneurs, corporate entrepreneurs kan jennus dabalaa deemaa jira. External sponsors illee dabalaa deemaa jira. Waan ta'e kana yoo ilaaltani, torban darbee ta'e yoo ilaaltani, mootummaan waraana bilisummaa Oromootti godhaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo anaa miti mootummaa godhaa jira. Lamaanuu ta'uu dhabuu danda'a. I think biyya san keessatti wanti waggoota afran kana ta'e tokkoffaa mootummaan monopoly or means of violence akka dhabu godhee jira. Mootummaan to'annoo kana dhabuun isaa humnoonni bifa adda addaatiin motiveet ta'an gurmuun xiqqaa fi gurguddaan jaaramanii socho'aa jiran. Ajjeechaan dhiyoo kan Oromiyaa keessa godhamu kaayyoo lama waan qaban fakkaata. Tokko akkuma nus godhaa jirru hawaasni addunyaattis mootummaa irratti dhiibbaa godhaa jira waraana bilisummaa Oromoo wajjin taa'ee nagaa akka qoratu. Nagaa irraa uummanni bu'aa buusu malee nagaa irraa kan kasaarus jira beektu. Kanaaf mootummaa keessas haa ta'u bakka biraatti warreen nageenyi negotiation akka hin godhamne barbaadan sabootee godhaa waan jiran natti fakkaata. Maaliif hanga ammatti akkuma nama dura jeetti biyya san keessatti namni hin du'e malee maaliif ajjeefame rational explanation argachaa jiru. Uummatni gidduu kan ajjeefamu kana maaliif ajjeefame jettee yoo ilaalte hawaasa biyyaa wajjin nagaa walii jiraata. Qaama siyaasaa keessa hin jiran maaliif ajjeefama gaheetti deebiin argattu jechuudha. So tokko act of sabotage. Lammaffaa duula qindaawaa Oromofoobiyaa kakkaa'u jibbaaf sodaan Oromoo uummattoota biyya sanii deebi'ee hawaasa addunyaa keessatti akka seenu godhamu natti fakkaata. This is damaging us. Ajjeechawwan godhamaa jiran kun maqaa keenya xureessaa jiru. Garuu maqaa keenya qofaan kan xureessaa jiran biyya diigaa jiru jechuudha. Biyya diigaa jiru, uummata diigaa jiru. Kanaaf waggoota nan sodaadha waan na mul'atu tilmaamuudhaaf itti farrisuu waan hin barbaanne biyya sanitti. I think there is
a sense of collective insecurity akka hawaasaatti community Itoophiyaa keessa jiru uummanni Itoophiyaa keessa jiru sabaaf sablammoonni jiran steetiin dadhabee mootummaan sirnichi dadhabee to'achuu dadhabuu isaatirraa kan ka'e dur namni biyya sanii mootummaa sodaata amma wal sodaatutti seenaa jira uummanni collective insecurity kuni ummanni goda ufiititti galee shakkiin sodaan akka jiraatu godhaa jira. Kun immoo it has created extremely volatile situation. Humnoota ummata miidhuu barbaadan, humnoota alaa fi keessoon ajandaa adda addaa gaggeessaniif karaa saaqaa deemaa jira. Wanni kun dafee dhaabbachuu baannaan rakkoo kanarraa hammataa seenna. Biyya kan keessa civil war keessa jirra hoggaan jedhu namoonni mormaa turan. Yes, we are in civil war. Civil war jechuun qaamni hidhate tokkoo fi mootummaan waggaa tokkoof yoo xiqqaate wal lolanii namni kuma tokko yoo keessatti ajjeefame gama lachuurraa civil war jedhama definition isaa. We have been in civil war for the last 4 years. Kana wanni hin qabu. Gaafas kan hin je'ini lola uummataa takkaa'u communal violence, communal war hin seenne jedhee dhaabbachaa ture. Garuu karaan amma ittiin deemu kun, karaan mootummaanis ittiin deemu kun lolli dhaabbachuu baannaan diinagdeen jigaa deemuu eegallaan collective insecurity wal shakkiin wal sodaan babal'achaa deemnaan ummanni goojoo ofiititti galee waardiyyaa dhaabbachuu eegallaan mootummaan wabii naan ta'u jedhee wabii ofii ta'uudhaaf hirachuutti eegallaan wal sodaa fi kanarraan immoo ololli jibbi gamaa gamanaa dhiibamu kun itti fufnaani. I'm afraid to say it, we are heading to a very dangerous communal violence. Garaagarummaan civil war fi communal violence maalini? Civil war humnoota jaaraman, ka hidhaman, ka hidhatan, mootummaa haa ta'u ribeerola, ka ajandaa siyaasaa ifa ta'e qaban. The ones who want to advance politics by other means by war. Suni civil war jedhamu. Wal waraansa waloo jechuun wal waraansa qaamota jaaramanii qaamota siyaasaa. Haalli kun itti fufnaan garuu maal jee ta'e state decay jira. The state is decaying. What is the symbol of the state decay? Tokkoffaa internal contradiction jiru. Economiin isaa laaffataa deemuun, diplomaasiin isaa laaffataa deemuun, statein immoo capture ta'uun, statein kan dantaa uummataa, security uummataa, dagaagina uummataa ittiin geggeessan osoo hin ta'in kan namoota dantaa dhuunfatiif. This has been the case since Mallas died, by the way. It has been happening, I'm not committee. The state has been captured by oligarchy erga Mallas du'e irraa kaase. At least hanga Mallasitti, the state was advancing certain ideology, certain interest, collective interest, gagaree tokko haa ta'u, gabaree biraa haa ta'u. Erga Mallas du'e, economic oligarchy, security wajjin ta'e, the state has been captured. Amma immoo sadarkaa guddaatti hammatee jira. Tokkoffaa state is captured, the economy is collapsing, the state has lost and rapidly losing control over means of violence. Kuni collective insecurity uumee jira jeetiin jira. Haalli kun bifa kanaan itti hoggaafame communal violence, community war waan dhufaa jiru natti fakkaata. Kana jechuun waggaa afran irraa na Profeesar Mararaan irra deddeebine waan dubban tokko jira ka warra mootummaa aarsu. Biyya tana gara Yugoslaaviyaa geessuu jirtanii jennee boo'ee waan na turre. Because we were scared of civil war between mootummaa fi humnoota hidhatan sabaan socho'an jidduutti yoo deeme riippablikoonni yookiin immoo hoomlaandis warri jennuun kuni fottoqanii biyyiin diigamtii jennee sodaataa turre. Amma garuu sanirra hammaata natti fakkaata. I don't think we can get even Yugoslavia. Communal violence keessa seennani
state of nature itti deebina. Oromoo kana seriously fudhadhaa. Seriously fudhachuu barbaachisa. Warri mootummaas akkuma durii sanitti is incredible. Arallee hin damasisawaallen, hin naatafawaallen mootummaa jedhu dhaga'uu malee wanni nama qaaneessu jiru. Because impossible hin hojjetaa jiru. Ila amma booda biyya san keessatti humni damasasamus hin jiru. Humni damasasuu danda'us hin jiru. Wal fixiinsa hamatti deemaa jiru biyya sun. Kana keessaa bahuun Yugoslavia argachuun at least Yugoslavia maaliif Yugoslaaviyaan argamte beektu? Yugoslaaviyaan handhuura Eurooppii jirti. Hoggaa sirni sun dho'u biyyoonni Awurooppaa naannoo san jiran kallattiidhaan nageenya isaanii waan miidhuuf warri Raashaa Sarbiyaa secure godhe, warri Jarman warra Slaaviyaa kan secure godhe, bifa adda addaatiin secure godhan irratti wal ga'anii nuyi naannoo keenya sanirra dantaan ammasii yoo akka mammaate nu jeeqamuun nuti adda faca'uun yoo akka mammaate rifiujiidhaaf yoo isaan rakkise malee waan biraatti hin fidu. Yugoslaaviyaan waliin deemu waggaa dadhabdu at least humnoonni alaa keessa seenaa riippablikaa adda addaa akka taatu godhan. Look at Syria, look at Yemen, look at Libya. Itoophiyaan hamma biyyoota sadeen saniitiifu addunyaadhaa barbaachiftuu miti sanitti deema. Kanaafi the worst is yet to come if we don't change course. The worst is yet to come. Kanaaf sabaaf sablammoonni biyya sanii mootummaatu nagaa nu eegaa jedhanii abdachuu illee hin danda'an. Wanni sabaaf sablammoonni lammiileen biyya sanii godhuu qaban gara hundaa mootummaa irratti dhiibbaa godhanii lolli dhaabbatee gara nagaatti akka dhufu gochuu. Wal fixiinsa dhumaatii lammiilee cleansing godhamaa jiru kana, massacres godhamaa jiru kana, waan biyya fagootti dhagaa turre qe'ee keenyatti dhufaa jiru kana balaaleffataa ooluun qofti gahaa miti. Eenyu godhe ka jedhu beekuu hin dandeenye barammaa. Kanaaf independent investigation godhamuu qaba. Har'a miti ka eegalle. Suurri irraa eegallee waan kana jechaa ture sun ta'uu dhabuun namni akka wal shakku. Lammaffaa lammiileen biyya keenya sabaaf sablammoonni biyya keenya Oromoos dabalatee wal fixuurraa injifannoon argamu hin jiru. None whatsoever. Do not be fooled. Communal violence hoggaa seenne there will be no victor. Kanaaf hamma danda'ametti namni yoo walitti dirmatee hopefully it's not late. Namni walitti dirmatee warra mootummaa harkaa qabus warra biraas dhiibbaa irra godhanii yoo waliin ta'anii mari'atanii fala tokko barbaadan malee arra dhibbaatoomamaan dhagaa jirran. Number became nothing. Nothing. 200 people died. After 2 days, nobody remembers it. 300 people died. Agam takka iyyiina turre. Qabsoo goone keessatti, qabsoo qeerroo keessatti nama 5,000 jala wareegamee gubachaa turre beektu. Namni 5,000 bara torban tokko du'aa jira biyya sanitti. In just 2 years, we lost 500,000 people. Kanafi, but if we continue with this course amma biyya sun irra deemtu yoo itti fufne 500,000 is going to be a daily report. The kind of violence that is coming, the kind of mayhem, crisis that is coming, it scares me. It keeps me up at night. Keessattuu Oromoof Amaarri of eeggannoo guddaa godhuu qaban. It is going to be ugly. It is going to be nasty. It's going to be brutal. Amhara and Oromo intellectuals and leaders need to wake up.
because this is no longer the old politics. This is cannibalism to the food teacher, isn't it? And the state is not able to contain it. Actually, the state is contributing to the rising tension and very likely communal war between the two communities. The state is becoming a player. Saboota biyyi sabaaf sablammii keessattuu multi ethnic of keessaa qabdu shoorri isii saboota addaan eeguu jidduu isaaniitti miidiyeet gochuu negotiate akka godhan gochuu baargeen akka godhan gochuu addaan eeguudha. Contradiction paarticha keessa jiruu fi seenaarraa haala qabatamaa amma jirurraa ka'ee scarce resource. That is one of the poorest country in terms of natural resource too. Sanirraan gargaarsi biyya alaa dhaabbate, sanirraan lolaan daldalli dhaabbate qonni hin jiru. My pleading with Oromo and Amhara intellectuals, leaders, religious figures, is time to stop. Dhaabatanii ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif yoon kan hin je'in rafeetuu buluu hin danda'an. Akka durii miti isinilleen Oromo. Akka durii miti dubbiin amma. We are not fighting this powerful state. State nama cunqursitee, state cunqursuu iyyuu hin dandeenye. State abbaa irreetu ta'uu dadhabde. Kanatu nu dura jira jechuudha. Kanaaf advocacy gootan keessatti rabbii jedhaati. Miidiyaa irrattis, walgahii irrattis waan beenzila biyya sanitti rabu, waan biraa yoo dadhabdan, please let us not exaggerate. We are talking about people. Ummata nyaatee hin bulle. Daara bahuu hin dandeenyetu murruq ta'aa jira. Wallotti, Qimaantitti, Gumuzitti, Kibba keessatti. Konfliktiin isin hin dhageenye bara, dhumaatiin isin hin dhageenye, kan hin gabaafamne. Warra namni iyyuu qabu qabutu gabaafamaa jira. Something terrible is about to happen. I personally don't want to be part of it. I will try. Akka paartiittis akka namattis, we will try, we will scream our lungs out to stop this madness. This march towards hell. Hell on earth. We are marching towards hell on earth. We will scream. Nama nu dhaga'u hundatti mootummatti ummanni illee miskiina maal godha? Humnoota siyaasaatti, hawaasa biyya alaatti hamma dandeenyu waan ani jedha. Isinillee hamma dandeessanitti itti dhufna. Power politics, democracy and so on. Waan amma dura abjootaa turre sun amma hin jiru. Amma wal mormaa yaa oolla. Dimokiraasii wayyamoo federaalizimii wayyanullee intellectually stimulate gochuu haasoo. That's not what's coming. Kanafi, sorry, depressing is in body. But I just want people to take serious what's happening, isn't it? What's happening is not something that has ever happened. It is going to be worse than the human tragedies we have here in Africa, Asia, East Europe. Unless we stop. But if we stop, at least gara ceasefire itti deemne rakkoolee structural problems gara rakkoo kanatti nu fidan furuudhaaf carraa qabu. Dimokiraasii guddina federaalizimii hawwaa turre san waggoota gabaabaa keessatti hin argannu. At least we can stop the train from moving to hell on earth. Ergaan uummata biyya saniitti qabu. Stop. Isin immoo warri Poorland qorree biyya uummata amantiiti. Uummata du'aayiiti. Biyya saniif rabbi kadhaa. I think there is really fundamentally buloonni ilaallee jira biyya sanitti sintirimaan nama keessa. Annama amantiillee miti. Garuu I think there is something bigger and beyond
the material world happening. It's very simple. Kuwa itti qabanii, abiyyi itti kuwa qabanii, eenyutti itti kuwa qabanii hin dandeenye. We can really blame. I think things are beyond these people's control. And I don't think they even understand. Kanaaf biyyaafis, warruma aangorra jiru kanaafis, warra biyya san siyaasaa sochoosuuf uummata miskiina isaaniifis rabbi kadhaan isin jaa galatooma. Waan baay'een akkuma inni jedhedha, waan wanni dubbateedha. Kaayyoon keenya inni jalqabaa isin galateeffachuu dhufne kadhaadhaan nu bira dhaabbattaniitu Waaqa biratti nu dhiyeessitanii Waaqayyo saba keenya gargaarii, nama keenya gargaarii, harka diinaatiin nu baasii, nuuf baasii jettanii Waaqayyo isin dhaga'e. Kadhaa keessaniin bahuu dandeenyeerra waan nu gochaa turtaniif isiniinis Waaqayyo isin haa eebbisu. Fayyaa ta'aa isiniin jechuudhumaaf as jira. Baay'een keessan maatii keenyas dubbisaa turtanii asuma keessumaati community Portland kana keessaati dhuunfaadhaan akka maatiitti galgalaaf ganama maatii keenya bilbilanii maalirra jiru, maal ta'anii, isin immoo maal keessa jirtu, maaltu isin rakkisaa jedhanii waan hundumaatiin namoonni nu bira dhaabbachaa turaniiru. Namoonni kun hamlee keenya nu eeganii otoo maqaa isaanii dhayaas keessaa isin dubbadhee nan jaalladhan ture, garuu hin fedhu ta'ee fi hin fedhan ta'ee isaanii hin beeku. Ijoolleen keenya nyaatanii bulanii, ijoolleen keessan agabuu hin bulanii, ijoolleen keenya uffata uffatanii bulanii, ijoolleen keessanii qullaan deeman jedhanii waan hundumaatiin nu bira dhaabbatanii namoonni sappoortii nu gochaa turan akka dhuunfaatti illee jechuudha. Maatii hedduutu jira kana keessa. Waaqayyo isaan eebbisu. Namoota gurguddaa qabdu. Communitiin kun communitii guddaadha. Communitii Waaqatti illee sirriitti amanuudha. Communitii humanity guddaa qabudha. Waan hundumaatiin bilchinas kan qabudha jedheeti yaada. Waan ta'u kanallee akkuma akka namni ilaalu kanatti kan ilaalu miti communitiin kun. Bifa addaatiin keessa galee keessoo isaa waan ilaalu natti fakkaata. Ergaan karaa dubartootaa sila nu dhiyaate suni anaaf waan guddaadha. Waan dubbachuun nurra jiru, waan gochuun nurra jiru hunduma isaa ergaa sana keessatti xumurameera. Oromoon hooggantoonni isaa waliigaluu dadhabanii, dhiigoo isaanii to'achuu dadhabanii, ofii isaanii wal nyaatanii, saba isaaniis addaan baasanii, addaan qoodanii, gabrummaa jalatti hambisanii, rakkoo har'a keessa jirruuf dabarsanii saaxilanii nu kennaniiru. Isa dhannis nu yaadachiisuu barbaadan, imaanaa nutti kennuu barbaadu. Imaanaa dhaqan nutti kennitan. Waaqayyo imaanaa kan akka nyaanni nu gargaaru. Akka jecha keenya taanee argamuu akka hin dadhabneef, bor imaanaa isin nutti kennitan nyaannee akka hin argamneef, akkuma kanaan dura nus deebinee ofii keenya to'achuu dadhabnee bolola aangoo maallaqaa waan adda addaa qabnuuf dabarsinee isiniin ammas rakkoo keessatti akka isiniin hambisneef Waaqayyoon waa gargaaru, Waaqa nuu kadhadhaa. Amma dandeenyetti imaanaa keessaniin fuuna. Adaraa saba kanaa hin nyaannu. Ani kanumaan jechuu barbaada. Haalli keessa jirru akkuma amma Jawaar kaasaa turedha. Haala waggaa 3 dura keessa turre miti. Gaafa sana gammachuu guddaa keessa turre, abdii guddaa keessa turre, har'a immoo abdii kutannaa guddaa keessa jirra.
gaafa sana mataan keenya wal jedhee yerootu nu dhufee hidhaan nurraa dhaabbata. Haati Oromoo waa'ee ijoollee isheetti kanaan booda hin boossu ammaan booda nabbaafatti jennee turre. Garuu kan caalutu nutti dhufeera. Dubartoonni saba keessaniif amma kana yaaddan kun bakka tokkotti dubbadheen ture dheengaddaa. Otoo dubartoonni Oromiyaa keessa jiran har'a waan isaan keessa jiran utuu beektaniiti guyyaa tokko raftanii hin bultan. Dubartoonni Oromiyaa keessa jiran keessumaa lixa Oromiyaa keessa jiran yookaan abbaan manarra hin jiru yookaan ilmi mana hin jiru. Ilmi yoo mana jiraate manatti dhokfattee manatti sooruu turre yookaan gandatti ergitee gandatti waan inni nyaatu erguu turre. Yoo hidhaa jiraate hidhaatti dhattee isa qallabuu turre jira. Yoo du'eera ta'e ijoollee qobaatti guddisuu turre jira. Kan hundumaa baattee teessi. Baay'een isaanii galii ji'aati gara ji'aatti miti guyyaa tokko ittiin oolan illee kan hin qabneedha. Ijoollee isaanii waa'ee nyaachisan kan hin qabne waan itti uffisan kan hin qabneedha. Waa'ee barsiisuu waa'ee maalii dhiisaan legzhariidhaan. Ijoollee isaanii mana barnootaatti erguun is legzharii ture. Lubbuudhaan jiraachuu isaa duwwii waan tokkodha. Lubbuun hin jiru baay'een isaa. Kaan hidhameera kaan du'eera kaan biyyaa baheera. Dubartii qofatu ijoollee qabatee lafitti iyyatan hin jiru, namni isaanii birmatu hin jiru, NGO'n hin jiru, homtuu hin jiru, kana keessa taa'anii rakkataa jiru. Namoonni tokko tokko quba qabdu kana keessaatti. Warri maatii gara sanaa qabdan keessumaatti sirriitti quba qabdu. Warri immoo karaa adda addaa impatii warri qabdan, warri gurraa qabdan, warri dhageessan, warri miidiyaa hordoftan isinis quba qabdu waan kana. Namoonni quba qabne garuu baay'eetu jiru. Dubartiin Oromiyaa rakkoo isin keessa jirtu it is the worst ever. Isaaniin yoo dandeessan quba qabaadhaa hojii advocacy illee hojjedhaaf. Maal keessa jirti? Dubartiin Oromoo maal keessa jirti har'a? Mootummaani dhuguma akka Jawaar jedhe har'a biyya sana guutummaatti to'ataa jira jechuu hin dandeenye. To'ataa jira jechuu hin dandeenye. Garuu waan to'ataa jiru irratti immoo maal godhe? Fakkeenyaatiif nama mana hidhaatti hidhee mana hidhaa kaa'a. Mana hidhaatti baasee ajjeesuun maal jechuudha? Maal jechuudha? Mana hidhaatti baasanii nama ajjeesuun maal jechuudha? Kaleessa dheengadda fakkeenyaatiif Naqamteetti maaltu ta'e? Ijoollee dargaggoo waggaa 18 maal ta'a hidhanii waggaa 20 waggaa 30 hidhamtu umurii guutuu hidhamtee teessu maal ta'a hidhan? Maal ta'a agamiyyuu yakka waa ta'u hidhanii yookaan maal ta'a? Maaliif ajjeesu? Eega hidhaniiti maaliif mana hidhaatti baasanii ajjeesu? Kun mataa mootummaarraa bu'uu hin danda'u. Hooggantoota har'a jiran mataa isaaniirraa hin bu'u kun in history. Karaa mirga dhala namoomaas mataa isaaniirraa hin bu'u kun. Gaaf tokko seera addunyaa mana murtee addunyaatti kun madhaabatu. Akka bosonuutti adamsanii dhala namaa ajjeesu. Osoo namni hidhate wal ajjeese waan rakkoo maalii qaba? Duuf ba'ee ajjeesuudhaaf manaa ba'e. Qabsoon koo karaa kanaa karaa qabsoo hidhannoo duwwaa bakka naagaa karaa biraa abdii kutadheera jedhee inni bosona seene ajjeesuu kan duudhaaf deemu. Isaan wajjiniin yoo isaan wal ajjeesame qabsoo irratti wal ajjeefame. Mootummaan isii ajjeese isaan isii du'an kaayyoo adda addaaf haa ta'u iyyuu malee hojii isaaniiti. Qotee bulaan maal du'a garuu? Ilmi qotee bulaa maaliif ajjeefama? Maaliif ajjeesa mootummaan? Eega qabee maaliif hin kaa'u? Nama meeshaa hin qabu. Yeroo tokko dhageessaniittu wanta ta'e nama 1,000 meeqa ajjeefnee jedhan. Sana keessaati qawwee 300 meeqa boojinee jedhan. Namni 700 qawwee hin qabu jechuudha.
Why do they kill civilians? Nama kuma tokko ajjeesanii qawwee 300 eegarraa fudhatanii namni 700 qawwee hin qabu jechuudha. Nama qawwee hin qabne maaliif ajjeesa mootummaatti? Maaliif ajjeesa? Kun mootummaa miti. Kun mootummaa bira dhaabbatanis miti. Yeroo sababii rakkanneef mootummaa keenya qeeqaa jirra. Sababii rakkanneef mootummaa keenyaanii sirrii miti jechaa jira. Sirrii sababii hin taaneef. Maaliif duuti iddoo tokko duwwaatti maaliif baay'ata? Eeguma nuyi biyya kana seenneeti. Eeguma nuyi biyya kana as dhufneeti. Nama gaafa dura nama 200 du'ee jedhan naannoo Gimbiitti toleetti. Booddee bulanii 300 jedhan. Bulanii 500 jedhan. Utuma hiree 1,000 hin gaane. Namni 1,000 bakki itti du'u kiiloomeetirii 400 bakka hin taanetti akkamittiin viidiyoon tokko suuraan tokko wanti tokko ragaan tokko akkamittiin hin argamu. Namni 1,000 jechuun maal jechuudha? Ganda tokko keessaa du'u. Sanuu ganda qotee bulaa keessa. Maal jechuudha nagadii akka kanaa siyaasa dhala namaa lubbuu dhala namaatiin nagadan. Akkamittiin ta'uu danda'a? Koominitiin kun kana gaafachuu danda'uu qaba. How is it possible? Ganda qotee bulaa keessatti nama 1,000 gabaadhaati gabaarratti dhaqanii boombiirra buusan moo akkamittiin ta'uu danda'a kun? Waan sammuu namaa fudhatu jira, wanti sammuu namaa fudhachuu hin dandeenye jira dhiirri. Ittiin qabanii saba naannoo sana jiru balleessuu barbaadu. Saba Waaqayyoo balleessin garuu hin badu. Waggaa 3 command postii irra kaa'anii waggaa 3 guys. Waggaa 3 hin qonne, waggaa 3 hin daldalanne, waggaa 3 hin baranne. Hinidu, hinajjeesu, biyyaa baasu, hin quufane akka kanallee ta'e. They are not yet satisfied. Kanaaf ittiin qabanii ofii isaanii nama ajjeesanii isaantu nama ajjeesee jedhanii shanii jedhanii sabboonaa nama jedhamu hundumaa tokko tokkoon funaananii bitan biyya sana keessa. Kun dhugaa jiru. Lafatti hin qabne yoo isin itti himne malee. Namatti dubbannus hin qabne yoo isin itti dubbanne malee. We need to tell you this fact. Shanii miti kan du'aa jiru nama waraana qawwee fudhatee lolaa jiru miti kan isaan ajjeesaa jiran. Siviilii, qotee bulaa, daldalaa, barataa, barsiisaa, hojjetaa mootummaa sabboonaadha jedhamu tokko tokkoon ajjeesaa jiru. Dhugaan jiru isa kanadha. Hamma yoomiitti itti fufa kun? Hamma yoomiitti itti fufuu danda'a? Maaliifis kana ta'a? Maal cubbuu namni hin sodaanne? Maal uummanni uumaa cubbuu ta'u irraa goruu hin dandeenye? Baay'een isaanii maqaa Waaqaatiin kakatu. Nuyi amantoota jedhu, nuyi maaloodha jedhu. Garuu biyya sana keessatti wanti raawwataa jiru inni dhugaan kanadha. Siviiliidha, sabboonaadha, kan du'aa jiru qumaara siyaasaatu irratti taphatamaa jira. Ofii isaanii ajjeesaniitu ilaa bakka sanatti nama tokko kana ta'eedhaan ibsa baasu. Maaliif international investigation why didn't they allow? Is international unity biyyuma kana keessatti maaliif dhaqanii akka qoratamu maaliif hin goone dhugaadha ta'e. Lafa namni 100 itti 1,000 miti namni 100 miti namni 10 itti awwaalame utuu awwaalchisuun o'aasaatti maaliif adda hin baane har'a? Maaliif? Booddee maal gochuudhaaf yookaan iddoo biraatti iddoo dhaqanii fidanii awwaaluudhaaf maal gochuudhaaf? Maaliif yeroo sumantaa? Okay, guyyaa 3 moo 4 dura mootummaan maal jedhee ture? Guutummaadhumatti Wallagga keessaatti shanee jiru haxaa'ee dhibba mootummaa to'annoo mootummaa jala oolcheera jedha. Kaleessa galgala immoo Machaaraatti nama 100 meeqa ajjeesanii to'anneerra dhibba weeranii roo'insaa fidanii ajjeesu eessaa dhufanii ajjeesu jedhu kun. Maal jechuudha? Qumaarri akka kanaa kun maal jechuudha? Qumaarri lubbuu namaatiin taphatamu.
Kanaaf egaa biyya kana keessa seenneeti waan adda addaa waan haala baay'eetu jijjiirame waan ta'eef ani akkuma dhaga'ee fi akkuma beekuuttan analyze godha amma humna kootiittan analyze godha. Namni biraanis akkuma kanatti analyze godha. For me naan fudhatamu dhugaa miti. Namoota siyaasaan daldalantu namoota naannoo sana ammallee ajjeesanii fixuutti hin gammadin jirantu ittiin daran itti duulanii fixuudhaaf warra itti deemanidha. This is my conclusion. Kanatti agree gochuun danda'ama yookaan disagree. Namni hundumtuu kanarratti walii galuu hin barbaadu. Garuu dhugaan kana akka namatti mul'atu. This is a number. Akkuma Jawaar sila jedhe, it's a number. Kanaaf nuyi maal goonaa? Conclusion keenya naannee the government must stop killing. Nama ajjeesuu dhaabuu qaba. Warra hidhatee isa lolaa jiru wajjiniin immoo barcumarra taa'ee waa'ee nagaa akkuma warra Tigree wajjiniin nanaasaa jedhe isaanii wajjiniinis haasa'uu qaba. Nama qawwee fudhatee gartuudhaan lolaa jiru hundumaa wajjiniin qaama siyaasaa kamii wajjiniin iyyuu taa'ee haasa'uu qaba, nagaa buusuu qaba. Eenyu isaa ajjeesu eenyu duuti namaa sirrii miti. Eenyullee du'uun sirrii miti. Namni nagaan akkuma sagaleen Waaqayyoos jedhu du'a eenyuttillee hin gammadu. Du'a eenyuttillee hin gammadu. Warra cubbama warra hafuura biraatiin geggeeffamu du'a dhala namaatti warri gammadan. Asiin isa ta'u achiin isa ta'u duuti dhala namaa dhaabbachuu qaba. Kana gochuudhaaf immoo mootummaa fi gareeneen hidhatan hundumti isaanii gara nagaatti dhufanii haasa'an. Kana gidduutti uummanni gaaga'amaa jiru kuni du'aa jiru kuni sababii isaatiin siyaasa irratti nagadaa jiran kuni du'uu hin qabu. Gartuun kamiyyuu irratti daldaluu hin qabu isa jedhu qabna. Kanaaf maal goone? Akkuma ammannis dubbate pressure mootummaarra kaa'uu qabna. Because mootummaadha kan to'achuun irra jiru. Violence kana dhaabsisuun kan irra jiru seera kabachiisuu kan jiru mootummaa. Hin danda'u taanaan immoo hin danda'u jedhee gallakkisuudha. Excuse hin jiru kana keessatti. Hin danda'a taanaan to'achuudha. Hin danda'u taanaan dhiisuudha. Gallakkisuudha. Taa'anii anis hin dandeenye warri biroonis kottaa mootummaa biraa ijaarraa jechuun waan biraadha. Kanaaf mootummaan kun hin dandeenye oguma hin dandeenye so must leave. Gallakkisuu qaba. Dhiisuu qaba. Gallakkisuu qaba. Haga humna isaatti yaaleeraa hojjeteera but it's time now. Amma nama waggaa 60 50tti deebisuu hin dandeessan. 80 90 dulluuma matiin gaaf tokko humna du'a. Dulluma isaa kana bututa isaa kana bututeera mootummaan hin danda'u revive gochuu hin danda'u kana caala. Amma humna isaatti deemeera maal ta'a utuu gaagaamni gara biraan hin dhufin utuu rakkoo hundumaa utuu nama sinfiqin seenaa ofiis utuu hin balleessin biyya sanas biyya dhiigaa biyya cubbuu utuu hin godhin maal ta'a utuu gallakkisan namni biraan immoo yaalu. Kanaaf gara sanaatti haa deemamuu kan jedhudha. Taa'anii haa mari'atamu. Qaamoleen hundumtuu kan keessatti walii galan egeree biyya kanaa kan murteessu national dialogue itti dhiyaatamu jedhee paartiin keenya waggaa meeqa guutuu kan inni dubbatu sababii kanaaf. National dialogue is the solution. But before that, like he said, lolli dhaabbachuu qaba. Dhukaasii dhaabbachuu qaba. Warri qawwee qaban hundumtuu qawwee keessan deebisaa maal godhaan jedhu nuyi. Wanni qawwee qabu hundumtuu gartuu isaatiin qawwee isaa akkuma qabatetti taa'ee wajjiniin taa'anii mari'atanii egeree biyya kanaa fi waa'ee tokko furmaata tokko fiduu qabu. Kanaaf kanarratti gargaaruu qabnaa.
Kanaaf qabsoon nu eeggattu ammallee baay'ee cimtuudha, baay'ee guddaadha. Garuu immediately wanta nuyi gaafannu hin jira ammallee taanaan. Killing civilians must stop. Kana dhaabuu qaba. Mootummaan dhaabuu qaba. Siviiliyaanii ajjeesuu dhaabuu qaba at least. Warra hidhatee lolaa jiru wajjin yoo wal lolan rakkoo hin qabu. Garuu siviilii kana keessatti ajjeesuu sirrii miti. Nama mana hidhaa jiru hidhaadhaa baasanii ajjeesuun sirrii miti. Dhimma abaluu jenna mari'adhaa kanaa jiniin immoo mari'adhu jechuun sirrii miti. Tuffii qabu. Tigree jiniin eega mari'atan Oromoo wajjiniinis mari'achuun dirqama. Dirqama nama tuffachuun ergamtuu abaluuti jechuun nama saba isaa xiqqeessu akka kanatti argee hin beeku. Namichi madeengatta waa'ee waboo dubbatu tokko maaliif isaanii jiniin hin mari'annu naan isaanii wajjiniin hin mari'annu isaanii ergamtuudha jedhe. Namichi kun Oromoodha bisaatti. Nama saba isaa akka kana xiqqeessu argee hin beeku. Ergamtuudha namaan jedhameetu kana caalaa salphinni hin jiru. Ofiin of salphisuun kuni hin danda'amu. Mari'achuudha taa'anii mari'achuudha. Maa ofumaati du'a wal balleessina. Biyya sana keessatti yoo laaltanii kana caalaa wanti itti dhufu hin jiru saba keenyatti. Maal faatu itti dhufuu danda'a? Hidhaatirraa dhaabbate immoo du'atirraa dhaabbate immoo biyyaa ba'uutirraa dhaabbate immoo iyyumatirraa dhaabbate immoo namoonni muraasni warri mootummaatti siqanii durooman jiraachuu danda'u. Maaliidha kan nu hafe? Biyya keenya keessatti we have never felt any security at all. Guyyaa tokko nagaadhaan baanee galla jennee gadi baanee nagaadhaan deebinee hin beeknu utuu hin sodaatin. Biyya maaliiti kun maal isaatu biyya keenya jechuu dandeenya? Kanaafi nuyi nagaa buusuudhaaf will be the first. Nuyi qaama rakkoo ta'uu hin barbaanne. Garuu yeroo mirga keenyatti nutti qoosan we will never accept that. We will never. Mootummaan kan eenyuusa ta'u mirga keenya akka kanatti nu sarbee nu ajjeesaa nu hidhaa nu dararsaa nu hiyyoomsaa itti fufuu hin danda'u. Kana bira dhaabbachuus hin dandeenye. We can never support this. Kana tumsuu hin dandeenye. Gargaaruu hin dandeenye. Bira dhaabbachuu hin dandeenye. Akka inni aangoo irra turutti gochuudhaaf falmuudhaafis hin dandeenyu mooraalii inni sinsila nutti himtanillee kanumadha. Kanuman ergaa keessan fudhanneera. Ergaa keessan fudhanneera. Imaanaa keessan fudhanneera. Du'a isa ta'u jireenya isa ta'u isin dura dhaabbanne mirga keessan fudhachuudhaaf mirga keessan kabachiisuudhaaf amma humni keenyaaf beekumsi keenya danda'utti isin bira dhaabbachuudhaaf isin dura dhaabbachuudhaaf imaanaa keessan fudhanneera. Isin hin gannu dhiigoo keenyaaf jecha isiniin dabarsinee hin kenninu. Saba keenyas dabarsinee hin kenninu. Kana duwwaa nu jiraata. Kanaaf isin waan gochuu qabdanii akkuma kanaan dura waamicha yoo isinii goone mootummaa kanarratti dhiibbaa gochuudhaaf hiriira ba'aa isinii jennee nu dhaggeeffadhaa. Yeroo tokko dhufnee yoo isin gaafanne akkuma sila dura taa'an keessan dubbate waa kennuu duwwaatu hin taane eega kennitanii immoo eessa ga'ee jettanii nu gaafachuus gaariidha. Maalirra oolchitanii ija isaa nu agarsiisa, bu'aa isaa nu agarsiisa. Isinis dadhabdanii fiddu miti waan fiddan hundumaa. Waan fiddan, waan gootan, waan kennitan hojiirra ooluu isaa to'achaa accountability like isas gochaa hordofaa nu gargaara. Saba keessa bira dhaabbadhaa akkuma Nahimiyaan godhe godhaa. Akkuma inni godhe godhaa. Akkam ta'anii lammiin koo sun warri boojuurraa hafan akkam ta'anii nan salphina guddaa keessa jiru. Balballi isaanis diigameera. Kellaan isaanis diigameera. Balballi isaanis gubateera jedhanii gaafatti man fuulli isaan gurraacha jedhamti ree akkas miti. Kanaaf maal godhe achiiti gurraacha hin teenye mooticha nayya manaa kenninan deema dhaqeen ijaaraa jedheen biyya abbaa kootii saba koo biran dhaqee dhaabbadhaa jedheen hin dhaqe gaafa dhaqe waan inni godhe. Lama akka lama jedhan
Hayyee ulfaadha obbo Baqqee harka kiyya laaltee naa kennuu keetiif ulfaadhu. Rakkannee gaafii gaafanna jaalanneetii miti. Rakkootu gaafii nu gaafachiisa. Oromooni lolan jaalatu. Oromoon ummata nagaa jaalatu, ummata nagaati. Giddiin lolan oofan. Akka hoogganaatitti uduu hoogganoonni ala kanaa galte akka isin lamaanii kana jajjabaa taate qaataa bilisa baane rabbi isitti haa argu. Haa ta'u nu waan isin nuun jettan hin dhageenyu. Namichatu namicha ajjeesuuf ari afaana fiigee yoo inni ari'u dheesse jalaa akkuma amma isin jedhaartan jalaa dheessaa cadhaa jalaa akkuma nuun jettan kana dheesse. Dheessee irraa dhaabachuu dide. Bira gahee jennaan na dhiisaan jiru namichi kun jedheeti nama na tiyya callaan dheessaan jiru tiyyaateetii nu dheessaa raanarraa dhaabadhu jedheen. Aduu fixxe kanu fixaaru warra biyya bulchu gosa kamuu ka ajjeesaaru. Akka gosti martuu xiinxallitee hin argine hurri itti buusanii kaan kaanii oofaaran kofaleen nama gizee fixan jedhaan anin beeka Oromoon tokko naman ajjeesse ufi ajjeesan. Dhugaa isin hin jedha. Kanaaf hin fudhanna ka isin nuun jettan hin nagaa barbaanna jennee hin callisna. Ummanni kun nu dhiisa. Ammallee mammaaka tokko mammaakni namichi akkanuma itti dhufee ammaa sii godhaa na eegi jedhee namicha lafa qotatu itti dhufeeti ammaa sii godhaa haga ankaraa kana deebuuf na eegi jedhee inni kana jennaan Oromoon nagaa barbaada qotiyyoo dhaabee moofaraa qambara ufii baatee gara qe'ee uduu deemu haati manaa dhufte waan nyaatu fiduufiif. Abbaa ebaluusaa heerotu ga'e maaf hiittee deemaarta jennaani badaadha ebaluu kabade tokkotu waan hin taane nattaasa'ee ammaa karaa kana deeba jedhee na sodaachiseemee jalumaa gala jedhee jalaa gale jedhan. Wanni an kana jedhaaruufi hin callisna ookee inuma dhiisna. Attamiin dhiisna ummanni kun nurraa dhaabataa irruma deebee gaafadha ammallee nu dhiisu hin gabaabsa nu dhiisu yoo isin dhiisan jettani hafuura gaafata yoo ta'a diinni yoo uffata humna qabanii lolatan malee namarraan dhaabatu nu labsaa yoo dandeettanii namicha kana ka ummata kana tokkochaa miti ka namarraa dhoogganii danda'an taate mala wayi nutti hima qaraa kana waa maraa nu dhoogge maal akka ta'e beektu Oromoon dur tullu wal ari'atti adda lallabaa jirra gara maraayyuu nu dhaga'aaran kana kaafe ajjeechaa balleessa malee hidhaan qoraasuma dhiiraati baga rabbi dhagaan isin baase irra deebee jedha mala nu himaa cadhisaa yoo jettan yoo taane akki cadhifnuu nuun jiru. Dhiifama wajjin uumma booda warri gaafii gaafattan daqiiqaa lama keessatti xumura. You can go next. Galatooma baga rabbiin nagaan isin baaseetiin uummata Oromoo kanaan badhaa ka isin jaalatuun isin ga'e. Obboleessi kiyya islaamonni ani garaa kiyya keessaa dubbachuu fedhe dubbateetiin hin jira. Akkamitti ta'uu danda'a waan inni jedhe sanii wanni guddaan uummanni isin jalaa dhagaa isin jalaa awwaata ammootu
yoo deebitanii yoo dubbatanii ummata kanaan waa jettan akkuma gaafa gadi baatanii Jawaar fa'a ummata hiriirsitanii filannoon duratti ummanni isin jala yaa'ee isin jala dammaqeetiin jedhe hinaaf fa'a ka'aniitiin hidhatti isin darbanii ajjeechaaf isinitti gamaniitiin hidhaa gurbaa san galaafataniitiin sababaa godhanii hidhaa isin buusanii hidhaa keessa turtanii hafuura isin hin baafachiisu. Kun akkamitti ta'uu danda'a jettaniitiin yaaddan takka. Mammaaka tokkotu jira intalti abbaan manaa hin rafaa jaartiin buna danfiftee intala ilma isaatiin jechaadha. Kaasii abba bunni danfee abbaa kee kaasii dhaqiitii nafiyyaa jetteeniiti hidhatte mucattiin jaarsi karaa uumaatiin dhiisanii gadi garagaranii rafanii dhattee duubaan irraa saaxxe rifattee hollataa deebite homaan jenne ittiin himne tuukaan soddaatiiti amma buna itti deebitee xiqqoo turteeti nafiyyaa kaaftee jetteen deebiteetiin rifattee dhatte jaarsi immoo yooma san rifatee adaa wal garagalee rafe dhattee ammallee yoo irraa saattu akkasani koo beektan isinuu beektani rifattee deebite nafiyyaa kaaftee jennaan ayyaa ani abbaa mataa miilaa gara wallaalee isinummaan dhaqaa kaasaa jettee ni jedhan. Bar wanni ummanni biyyattiin galinaa isiniin jedhuufi ummanni isin qusataa jira. Maali? Namni nama keessaa ba'u gadda guddatu natti dhagama jenereeshinii amma lafaa dhufu kana waan ba'u hin beekani waa sadi kiyyaqatu citaatin kaburu biyya waa bakka guddaan ga'uu danda'u jira. Kana bonnoolleen diinummaan jedha sunillee waa haga kana nama goone xiqqoo dubbitu nama dubbisiif dheeressee dhiifa manaa godhaa. Waan akkanaa keessa jirtanii wanni ummanni isinii hin galinaa jedhuufi yoo waa tokko isin godhaniitiin hin jedhani amma wanni biyyattii sanii sodaattaniif ummata san sodaattan sani caalaan kana caalu ummanni kun lafaa ka'ee balaas biyya sanitti galchuu hin danda'anii jettanii yaaddanii gaafiin xiyyatanuma galatooma. First off, I'm going to say all praise to the Almighty for bringing you guys here and keeping you guys safe. You guys are really big inspirations. I really look up to you guys. So my question is, what message do you have for the diaspora here in the Western world and for the ones back home? And Hindu Galatoma Akamalaikum Jalat. Anille Bhagawan ini haala hamaa san keessa sin baasee jidduu kenna isin agarsiise isinillee akka isin arginu feenu kenna isiniin jedha. Gaafiin an qabu tokko Oromoon qe'ee irraa ba'ee hin jiru urgee biraa deemee hin jiru ka biraatitti dhufee qiyaamaatti buusu kan itti buusu jira ka ari'u dhiisu malee ka dheessu dhaabatee hin danda'u maaltu isaa mala takkaffaa. Lammaffaa hinnaa amma ajallin acaalu argateeti isinillee fuudhanii mana hidhaatti darbanii ummanni Oromoo rifannoota guddaa irraa waan wadhaansa guddaa godhan haa ta'u ammoo jidduutti adda tamsa'iitii haala kun agartee namni deebi'ee walqunnamuu hin dandeenye dormant stage somnolent stage way keessa turre. Wanti kun wanti ta'eef organizationally wanti ta'ee qindaa'ee lafa jiru tokko immoo hierarchy leadership baasu tokko waan hin turreefi ammas akkanuma uummata argaa deemaa nagaa jettanii haay waliin jennee adda kaaneet ammallee yoo akki wanti tokko warra ija afuufuun laallu kana irra waa ga'eefi wanti hundinuu tamsaatee akka haftuufi nu dhiiftanii deemtammoo there is something happening.
sadaffaani silaallee isin karaa qabsoo nagaa jettanii kana jechuun keessan gaariyaatu qabsoo nagaa keessaa tokko karaan jiru fira horachoo hennaa uummata Oromoo kanaa galata galchitanii geettanii fira horachoof dippiloomaasii biyya amma keessa deemtan kana keessa garagalaa deemaati. Mootummaa jiruun fira horachoo irratti biizii ta'a gara biyyaa garagaluuf hin jarjarina fayyaa ta'a. Galatooma Waaqayyo baga isin baasee afoo kenna akka argamtan hiree kana akka isin kenneef Waaqa galateeffannaa. Waaqayyo baga kana isin ga'ee hangaafiillee hin dheeressu wama lamaan dubbachuu barbaada. Takkaffaa akka amma ofii kootitti garuu isin akka isin dubbataan akka araaraati akka nagaati. Nullee nagaa kana gara lola labsa ka jedhu dubbachuun barbaadnu. Haa ta'u maal jedha Oromoo yonnaa dubbatu yookiin lola misi yookiin warwaata misi jedha. Amma nu'u akkaataa itti jirru wantummaan na kaase hirriba wanti na dhooge halkanii guyyaa waan uummata keenyaa ka keessattuu ajjechaa homaa miti. Abbaa biraa ajjechaa mana baay'ee nama guddisee namatti dhagahamu. Hennaa abbaa ajjeesanii mana jala guba beerrani ijoollee qabattee mana jala dhaabattu imimmaan qabachuu dadhaban. Bakka dhaabatan dhabaniiti maaltu isinii iyya akkana isin goona jedhanii inni bira dhufaani waaqallee ollaanii waanni guyyaa eega garuu wayyoo sanii ummanni waan nama dhaqqabe mishaa ture garuu waanni guyyaa akkasi dhaabatan nama ammana gara miraaf shaawasan gara hojjadhee ture hinnaa wayi namni tokkochi mana sadi qaba manni isaa ijaaratan suni waggaa qaba isa ijaaru waggaa sadii afur fixa mana tokkocha ijaaruuf mana akkasii sanii midhaan waliin gubatee hennaa harka duwwaaf ijaarsa tokko dubbate ani amma asii achi jireenyi kee kana godhadhe asiin booda umuriin kiyyallee 69 akkana maa godhadhee hin danda'u abdii kuteera jedhee hennaa ni dubbatu na dhagamaa ture. Kanaafuu isin wanti gootaani anamma asiin dura wanti yaadaa ture hennaa Jawaari ofeekoo seene baay'ee naayani wanti anna'ee fi aktivistii hennaa tureetiin jedhe waan baay'ee hojjaa ture. Yoo sanuu akka hin beekan biyya keessa tureera akka hin taa'amne waan beekuuf biyyatti illee galtanii bu'aa deenne uummata kanaaf iyyan takkaffaan kana lama kennaaf wanti nu gootaani namni biyyaaru jira namni addunyaatti wanna kana uummata dhumaaru yoo jiraate illee beeku garuu kana yoo jiraate tin jedhe nu ibsaa lammaffaa sadaffaa manni kan kenna ka Oromoo attami wal ga'uu dhabe walii ta'u afaan tokko ta'uu dhabe hennaa uummanni akkana dhumatu kana keessatti hagam dandeettanii hagam okkortanii dadhabdanii hangaafii kee kanuma galatooma. Galatooma uummanni Oromoo dursa jaalala qabu malee inni dursaa galatooma waggaa 17 booda ijaa wal argine Jawaari bilbilaaniin argaa ture yeroon Afrikaa ture Yugaandaa taa'e yeroo nan as dhufu inni achi darbe akka dhunguu arree wal darbine dhugaan jedha Jawaariin yeroo lama sadii bilbileera kooti bilbilaan wal argine garuu yeroo bilbilaan wal arginu utuu waliin loliin adda baanee hin beeknu
yeroon saba biraa wajjirraani sababa Jawaariin wal lola. Jawaarii bilbilu moo Jawaariin wal lola. Sinigaleera maaliifidha ani ilaalcha Jawaar ilaalcha siyaasaa duwwaasaatu hin ta'in oromummaadhaafin saba biraatiin wal lola. Ani ilaalcha siyaasaa by the way Jawaar ganamaa kaasee nuni guddisaa Dr. Hayilee Fidaateedha. Ani Dr. Hayilee Fidaa nan beeka deemsa isaanii jalqabaa kaasee naannoo sanatti dhaladhee guddadhees maatii isaa nan beeka. Lammaffaa immoo ani waraana bilisummaa Oromoo keessatti guddadhe waggaa 27 dura kan inni abbaa koo maatii koo biraas ba'e of sinitti muummiti. Garuu waggaa 27 booda abbaan koo dararaa mana hidhaatti sababa siyaasaatiin barana Febraarii keessa mana hidhaadhaa gad darbamee iji jaamee mana hidhaa keessatti obbo Baqqalaan hin beeku jaatoo naqqamte ba'anii tachiiti manni diigame namni saamee bakkeetti du'an. Haa ta'e miti kun ani dhalataa giddaa ayyaanaati lafa Abashaa nama nurraa geerartu san. Gaaffii ani qabu Jawaarii fi Oromoon jaallatu. Firstiidha moo Itoophiyaa firstiidha gaaffiin kun. Namni beeka deemsa kafaa'oo ofidin duukaa turanii nan beeka. Obbo Kabbadee bakka bu'aa godina Lubbaa Booraa yeroo 2005 aanaa Goomis yeroo isheen filannoodhaaf namooti hidhamanii taajaajilee Awurooppaa taate mana hidhaadhaan ani waraana bilisummaa Oromoo keessaa rukkutee hidhamee ture yeroo san Qaallitti Maayikalaawwiin ture yeroo san Maayikalaawwiidha kan na baasise obbo Kabbadaa fa'aadha isaanii beeku qindeessaa waldaa dargaggoo godina Lubbaa Booraan ture yeroo san achirraa hidhamee kan na baasise obbo Kabbadee fa'aadha bulchaan yeroo san of didii akkamitti akka obbo Baqqalaanis of didii dura nin beekaa jechuudhaan. Kanaafi arra obbo Baqqalaanis ta'e Jawaariin umuriidhaan nan hangafani Jawaariin deemoo waama obbo Jawaariin jedhani maaliif barateera hija Oromooti dhugaadhaaf garuu maal jedha Oromoon beektu qaalluun kan mataa isheen beeku kan ormaa faraddii nan taanedha an dhugaan sinitti hima qaalluun kan mataa isheen beektu kan ormaa faraddiidhan ka Oromoo faradaa dura ka Oromummaan faradiinaati dursa beekumsi keessan Oromoo haa fayyadu sababni isaa Oromoon si jaallatu akka isa fayyadaniif akka waa gootaniif horii kennitu miti fayyadaa jechuun Oromoo karaa qabsiisa ija Oromoo taanaan Oromoon hija isaadhaan ilaalee deema Oromoon daangaa ce'ee miti kan inni dhumaa jiru balbala isaa irratti nan gabaabsa dhiifama naa godhe aareen jiraafinan isaan arguu goottanu ani isa kana irratti dhiifama naa godha uummanni Oromoo dubbachuun qabaaf ani nas dhufes saatiidhaan nun daangessina dubbachuu qabna duuba namaa gungumuun fedhan akkasittan guddadheessa sirna waraanaadhaan ligamee jedha gogaadhaan jedha kana beekaa deemsi kaafaa'oo akkamitti keessa ture nin beekaa agam furmaata kenneera uummata Oromoo siniif hin dhiisa kana sababni isaa biyyi sun kan ijaaramte sirna kaabaa sirna nafxanyaatiin qawwee baatanii bishaan ce'anii dhufanii akkamittiin diigamuu danda'a dursa mana ofii yoo ijaare mana ollaa gargaaree daboo dhaqee ijaara namni nuti mana hin qabnu waa'ee tolee kaastanii waa'ee Oromiyaa waa'ee Wallaggaa kaastanii annan beeka sirriitti waa'ee tolee nan beeka ijoolleen hiriyoonni ko keessatti fixe waraana bilisummaa Oromoo keessa ni jiru har'a kallattiin wal qunnamaa jirani waa'een achitti ta'e na beektu isinis dhuguma isaa wal dubbanna miti hadiidha ni beektu eenyu akka uummata Oromoo achitti dhugaa dubbanna maaliifi mootummaa wajjirraan haasofnee sirna kana waliigalchina yookaan immoo sirnatti deebisna yoo ta'e ati siitu budaadhaa nama nyaataa jiraa jedha walitti himaa yoo kanan taane Oromooni bara baraan du'ee har'a Itoophiyaa irratti ijaaru Itoophiyaan osulumaa irra jirti ijaaramteeti balisheen kan Oromoo fixaa jiru Itoophiyaatti ijaaramee sirnatu Itoophiyaa Oromoo fixaa jira sirni sun immoo akkasitti hin jijjiiramu
kan amanuu qabdu. Kanaaf dhageetti argattanii uummata duratti dhageettii qabdanitti yeroo dhageettii qabdan kanatti itti fayyadamaa ija uummataa ta'a uummanni sin ilaalee deemuu danda'u allees qileetti uummata hin gatii jedhama. Dhiifama wajjin hiree namaallee naa kennan gaggabaabsa jechuun fedhaa sanuma isin yaade gaggabaabsa. Egaan dhuftanii isin lamaanuu baay'ee isin jaalannaa. Suudaaniin kibbaa basaastuu gara Oromiyaa ergaa jedhama. Mootummaan duraallee kaammaallee waan kanarratti xiinxaltanitti ammoo waan argitanitti jira. Gaaffii lammaffaa Oromoon raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaaf ilaalcha akkamii qabaachuu qaba. Kabiraan immoo gaaffii sadaffaa Liyyuu Haayilee Oromiyaa Oromoon attamiin ilaaluu qaba. Maal Oromoo godhuu qabanii ergaa isaanii erguu qabdan yoo jiraate kanallee akka himtan galatooma. በመጀመሪያ እንኳን እስር ወጣችሁ እላለሁኝ። ጀዋር መጀመሪያ ትምህርት ቤት ባለህበት ጊዜም በብዛት እከታተልህ ነበር። እሺ እንኳንም ከእስር ወጣችሁ እላለሁኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ ከእስር ስለወጣችሁ። ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ጀዋር ዩኤስ ባለህበትም ጊዜ ከዛሬ ሜኒ years ago እየተከታተልኩ ነበር። I think I have a change of heart. There is a saying, the standard of a man is it's his mind, and you got the mind, but the standard which you were before is changing now, and I have big respect for you. I hope you think about the minorities in every regional states. For example, I was born and raised in Shashamane, so my concern is the minority rights. Also, the second question I have for you is what do you think of segregation in United States and individual rights? Those things, if you can explain, and how you compare it from here in US politics and in Ethiopian politics. So how can we balance the rights of individuals and the right of the groups? Since I'm a part of many ethnicity, I consider myself a minority in Ethiopia. So how I'm going to be taxation without representation, and also social, political, economic, rights of the minorities. Thank you so much, and I'm glad you are free. Keep up the good work. Stay to the center. Okay. Ifama guddaa wajjin isaanii deebiin duratti akkuma sagantaa kennaatitti fundraising warra OMN tiif jira. Akkuma beektan har'a guyyaadhaa abbaan bu'uura OMN nu keessatti argama. OMN waan hojjetamu isinuu hin beektanii.